Akkam jirtu maatiiwwan qubee akadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Haayiluuti qubee akadaamirraa. Egaa akkuma beekamu torbanoota darban keessaa fuula Telegiraam chaanaalii keenya irratti qubee akadaamiin karoora qo'annaa isiniif baasee wal wajjiniin akka qo'annu isiniif beeksisaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasuma immoo waa'ee karoora qo'annaa sanaa ibsa gahaa ta'e qabannee akka isiniif dhufnu waada isiniif gallee ture. Egaa waada keenya kabajnee kunoo waa'ee isteedii pilaanii yookaan karoora qo'annaa sanaa ibsa guutuu isiniif laachuudhaatiif viidiyoo kanaan dhufeetanii jira. Egaa nuti akka qubee akadaamiitti isteedii pilaanii kana fayyadamne yookaan immoo karoora qo'annaa kana fayyadamne jechuudha. Qabiyyeewwan kutaa salgaffaarraa kaasanii amma kutaa 12ffaatti jiranii ji'a 5 fi torbee 2 gidduutti xumuruudhaatiif karoora qabanneeti jirra. Kana jechuun gaafa guyyaa 26 ji'a 1ffaa 2018 kaafnee hanga guyyaa 15 ji'a 7ffaa 2018tti xumuruudhaatiif jechuudha. Kana jechuun kutaa salgaffaarraa kaafnee amma kutaa 12ffaatti gaafa bultii 15 ji'a 7ffaa 2018 xumurreerra jechuudha. Toopikiiwwan jiran. Sana booda ji'a 6ffaa gaafa bultii 16rraa kaasnee hagam gaafa qormaan intiraansii ga'uutti toopikiiwwan yookaan immoo qabiyyeewwan amma ammaatti dubbiftan sana irra deebitanii riivaayiz gootu akkasuma immoo qormaatawwan intiraansii baroota darbanii irra deddeebitanii piraaktis gootu jechuudha. Egaa amma isteedii pilaanii kana fayyadamni akkamittiin toopikiiwwan kutaa 9 kaasanii amma kutaa 12tti jiran kana ji'a 5 fi torbee 2 keessatti xumuruu dandeenya isa jedhummoo isiniif haa ibsu. Egaa viidiyoo kana keessatti ani wantoota sadiidha kanan sirriitti isinii ibsu jechuudha. Inni jalqabaa isteedii pilaanii kana gaafa qopheessinu maal ilaalcha keessa galchineetu isa jedhudha. Inni kan biraan immoo isteedii pilaanii kanaatiin gaafa qo'annu akkamittiin dubbifnaa isa jedhudha. Inni sadaffaan immoo miseensonni qubee akadaam pirimeemii maal argatu isa jedhudha. Isaan kana sadanan viidiyoo kana keessatti isiniif ibsaa jechuudha. Jalqaba irratti isteedii pilaanii kana gaafa qopheessinu wanti nuti ilaalcha keessa galchine tokko qabiyyee qormaataa bara barnoota 2018ti. Qabiyyeensa maal fakkaata yookaan immoo qormaatichi eessaatii ba'aa isa jedhu jechuudha. Isa kana immoo akka ka'umsaatti kan nuti fudhanne qabiyyee qormaataa kan bara 2017ti. Ni yaadattu yoo ta'e bara darbee ministeerri barnootaa ibsa baasee ture. Qormaanni bara 2017 kutaa salgaffaa ooldi kaarkuleemii irraati ba'a. Kutaa 10 fi 11 immoo koomeen tooppikii keessaati ba'a. Kutaa 12 immoo niiw kaarkuleemii keessaati ba'a kan jedhu jechuudha. Egaa isuma sanarratti hundoofne jechuudha. Qabiyyeen qormaataa bara 2018 immoo maal fakkaata isa jedhu gaafa ilaallu kutaa salgaffaa qabiyyee wal fakkaataa kaarkuleemii duraanii fi kaarkuleemii haaraarraati kan ba'u ta'a qormaatichi. Sababiin isaa maalifidha? Barattoonni tokko kutaa salgaffaa niiw kaarkuleemii baratanii barattoonni tokko immoo ooldi kaarkuleemii baratanii. Kanaafiyyuu qormaanni bara 2018tti barattoonni kutaa 12ffaa qoramanii kutaa salgaffaa irraati jechuudha. Qabiyyeewwan koomenii ta'an ooldiidhaatiifis akkasuma immoo niiw kaarkuleemiidhaatiif jechuudha. Kanaafiyyuu kutaa salgaffaa koomeen tooppikii keessaati kan ba'u ta'a jechuudha qormaatichi. Akkasuma immoo kan kutaa 10ffaas yoo fudhanne barattoonni tokko niiw kaarkuleemii baratanii barattoonni tokko immoo ooldi kaarkuleemii baratanii. Kanaafiyyuu kutaa 10ffaa keessaallee koomeen tooppikii keessaati kan ba'u ta'a jechuudha qormaatichi. Inni kan biraan kutaa 11ffaa immoo yoo laalle barattoonni bara 2018tti qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa fudhatan hundi isaaniiyyuu kutaa 11ffaa niiw kaarkuleemii irraati waan baratanidhaatii fi qormaatichi guutummaan guutuutti niiw kaarkuleemii irraati kan ba'u ta'a jechuudha. Kutaa 12 immoo yoo laalle barattoonni bara 2018tti qormaaticha fudhatanii hundumti isaaniiyyuu niiw kaarkuleemii irraati waan baratanidhaatii fi qormaatichi guutummaan guutuutti niiw kaarkuleemii irraati kan ba'u ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kutaa 9 fi kutaa 10 koomeen tooppikii irraati ba'a. Kutaa 11 fi kutaa 12 immoo niiw kaarkuleemii irraati kan ba'u ta'a jechuudha qormaatichi. Egaa isa kana yookaan immoo tilmaama isa kana kan isin fayyadamtanii haga ministeerri barnootaa ibsa sirrii ta'e baasuu qofaattidha jechuudha. Akkuma kanaa ta'a jenneetus immoo amannaa nuti jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Kutaa 9 fi kutaa 10 kana barattoonni ooldi kaarkuleemii baratanis niiw kaarkuleemii baratanis waan jiranidhaatiif jechuudha. Tokko isa kanadha kan nuti yeroo isteedii pilaanii kana baafnu ilaalcha keessa galfanne jechuudha. Inni kan biraanii isteedii pilaanii kana baasuudhaatiif kan nuti ilaalcha keessa galchine qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara barnoota 2018 ji'a kam keessa kennamaa isa jedhudha. Isa kanaaf immoo akka ka'umsaatti kan nuti fudhanne kaalaandarii barnootaa biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaatiif ergedha. Biiroon barnoota Oromiyaa kaalaandarii manneen barnootaatiif erge irratti maal jedhee barreessa jira? Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2018 ji'a waxabajjii keessa kennamaa kan jedhudha. Ji'a waxabajjii keessa gaafa guyyaa 15 irraa kaasee hamma guyyaa 22tti kan jedhu kaasaa jechuudha biiroon barnoota Oromiyaa. Inni kan biraan wantoota biraas immoo tolaallee
carraan qormaan intiraansii ji'a waxabajjiidha asitti kennamuudhaatiif qabu persentiinsa baay'ee gadi bu'aadha yookaan immoo hin jiru jechuu dandeenya. Sababiin isaa maalifidha? Qormaata biyyoolessaa kan isin qoramtanii yuunivarsiitii keessattidha. Yuunivarsiitii keessatti immoo ijoolleen barachaa jiran jiru. Ijoolleen sun immoo kan isaan yuunivarsiitiidha barumsa isaanii xumuranii ba'anii ji'a waxabajjii gara jalqabaarra yookaan immoo ji'a caamsaa gara dhumaarradha. Kanaafuu carraa isinittiin ji'a waxabajjiidha asitti yuunivarsiitii seentanii qormaata kutaa 12ffaa fudhattan hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2018 ji'a waxabajjii keessa kennama yookaan immoo ji'a waxabajjii booda kennama jennee murteessuu ni dandeenya jechuudha. Amma egaa qormaanni biyyoolessaa ji'a waxabajjii keessa kennamaa jennee murteessineerra. Amma immoo ji'i tokkoffaa almost dhumateera ji'i tokkoffaa kun jechuudha. Kanaafuu ji'a lammaffaarraa kaasnee hamma ji'a salgaffaa yookaan immoo ji'a caamsaatti yoo lakkoofne jechuudha waliigalatti ji'a meeqa qabna? Ji'a 8 qabna jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti ji'a isa fulbaanaa kana keessatti guyyaa muraasa qabdu akkasuma immoo ji'a waxabajjii keessatti guyyaa muraasa qabdu. Kanaafuu akka waliigalaatti qormaataan dura ji'oota meeqa qabdu jechuudha? Ji'oota 8 fi guyyaa muraasa wayii qabdu jechuudha. Amma akka waliigalaatti ji'a 8dha kan isin qabdanii jechuudha qormaata dura. Inni kan biraa wanti nuti ilaalcha keessa galchine maalidha? Barataan tokko qormaataatiif gaafa qophaa'u jalqaba yeroo inni sirriitti dubbisee wanta sana deeply understand godhu jira. Inni kan biraan immoo yeroo inni revise godhu jira. Kanaafuu ji'a 8 qabdan kana bakka lamatti qoodne jechuudha. Tokko yeroo isin tooppikiiwwan kutaa 9 irraa kaasanii kutaa 12tti jiran kana cover itti gootanii inni kan biraan immoo tooppikiiwwan ammatti dubbiftan sana yeroo irra deebitanii revise itti gootanii jechuudha. Akkasuma immoo qormaatawwan garaagaraa kan baroota darbanii irra deddeebitanii itti shaakaltan jennee jechuudha. Isa kana keessatti gaa maal yaadne nuti ji'oota 5 fi torbee 2 gara jalqabarra jiranii yeroo isin kutaa 9ffaarraa kaaftanii amma kutaa 12ffaatti itti qayyabattan yookaan immoo sirriitti kan isinitti dubbiftanidha jenneeti gargar qoodne jechuudha tokko. Inni biraan ji'oota 2 fi torbee 2 hafan immoo gaa yeroo itti revise gootanii fi qormaata biyyoolessaa baroota darbanii itti hojjettan ta'a jechuudha. Kanaafuu gama ji'a 8 qabdan kana bakka lamatti qoodne jechuudha. Inni tokko ji'oota 5 fi torbee 2 gara jalqabaarra jiranii inni kan biraan immoo ji'oota 2 fi torbee 2 hafan dha jechuudha. Ji'oota 5 fi torbee 2 gara jalqaba kanarratti maal goona? Kutaa 9ffaarraa kaasnee kutaa 12ffaatti kan jiran tooppikiiwwan hunda isaaniiyyuu cover goona jechuudha. Ji'oota 2 fi torbee 2 hafan sana keessatti immoo maal goona? Yeroo itti revise goonu ta'a jechuudha. Revise goona qormaata biyyoolessaa immoo irra deddeebinee hojjennaa jechuudha. Iddoo kanatti baay'ee qormaata biyyoolessaa irra deddeebinee hojjenna ji'oota 2 fi torbee 2 hafan keessatti naasiniin jedhu ji'oota 5 fi torbee 2 jalqabaa keessatti qormaata biyyoolessaa hin hojjennu jechuu komiti. Qormaata biyyoolessaa dabaree hin hojjenna. Garuu ji'oota 2 fi torbee 2 gara boodarra jiran sana keessatti qormaata biyyoolessaa irratti xiyyeeffannoo kennineetu irra deddeebinee shaakallaa jechuudha achi keessatti. Inni kan biraan kan nuti ilaalcha keessa galchine isteedii biraanii kana baasuudhaatii fi gosa barnootaa isin qormaata biyyoolessaa irratti qoramtanidha. Akka waliigalaatti qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaarratti kan isin qoramtanii barnoota 6dha. Keemistirii, maatisii, fiiziksii fi baayoloojii akkasuma afaan ingilizii fi aptituudiidha. Isaan kana keessaati gosa barnoota maatisii, keemistirii, fiiziksii fi baayoloojii kutaa 9ffaarraa kaasee kutaa 12ffaatti kan jiran ilaalla jechuudha. Waliigalatti yuunitii 83dha kan isaan qaban. Yuunitii 83 jechuudha. Dabalataatiin immoo maaltu jira? Afaan ingilizii fi aptituudiin jira jechuudha. Afaan ingilizii fi aptituudii ji'a 5 fi torbee 2 keessatti xumuruu qabna jechuudha akkaataa isteedii pilaanii kanatti. Isa kana immoo akkamittiin xumurraa isa jedhu maal haalluga. Amma sila maasni jedhatanii ture jalqaba irratti ji'a 5 fi torbee 2 qabna isin jira. Sana booda immoo ji'a 2 fi torbee 2 qabna isin jira. Ji'a 5 fi torbee 2 isa jalqabaa yeroo itti isin dubbiftanii wanta sana sirriitti hubattan isin jira. Jiini 2 fi torbee 2 gara boodarra jiran immoo yeroo itti isin revise gootanidha isin jira. Mee ji'oota 5 fi torbee 2 isa jalqabatti jenne kana keessaati torbee tokko ayyaanaaf maaliif jennee haadhiif nuti ji'a 5 fi torbee tokko qofa konsideraa goon ammaaf jechuudha. Waliigalatti jiini 5 fi torbeen tokko kuni waliigalatti torbee 21dha kan of keessatti qabu. Torbee 21. Kanaaf iyyuu gaama torbee 21 kana keessatti barnoota akka maatisii, fiiziksii, keemistirii, baayoloojiin boqonnaa 83 qabaneera. So boqonnaa 83 kana torbee 21 keessatti dubbifnee xumuruudhaatii fi torbee tokkotti yuunitii meeqa dubbisuu qabna isa jedhu gargar baafne jechuudha. So 83 hiruu 21 gaafa jennu meeqa arganna? 3.95 waan akkasii wayii arganna. Isa kanatu afuritti bunnee yuunitiiwwan 83 sana jiran sana torbee 21 keessatti qo'annee xumuruudhaatii fi guyyaa tokkotti yuunitii 4 dubbisuu qabna jechuudha. Yuunitii 4. Amma gaa barnoota arfan kana
torbee tokko keessatti arfan isaanii dubbisuun nama rakkisuu danda'a. Kanaafiyyuu maal goone torbee tokko maatisiif baayoloojii yoo dubbifne torbee tokko immoo keemistirii fi fiiziksii dubbifna jechuudha. Inni biraan immoo barnoota afaan Ingilizii yookaan immoo aptituudii keessaa immoo tokkoosaa dubbisuu qabna jechuudha. Torbee keessatti tokkoosaa. Kanaafiyyuu akka waliigalaatti torbee tokkotti gosa barnoota meeqa dubbifna jechuudha? Gosa barnoota 3 dubbifna jechuudha. Yookaan maatisii baayoloojii fi Ingiliif yookaan immoo keemistirii, fiiziksii fi aptituudii kan dubbifnu ta'a jechuudha. Torbee tokko keessatti. Oddoo kanatti torbee tokko keessatti akkamittiin yuunitii 4 xumuruu dandeenya? Sanarratti immoo afaan Ingilizii yookaan immoo aptituudii dabalee dubbisuu dandeenya jechuu dandeessu. Asirratti wanti isin beekuu qabdan tokko jira. Innis maalidha? Yuunitiiwwan 83 jiran kuni hundi isaanii bal'ina wal qixan qaban. Tokko tokko baay'ee gaggabaabaadha, tokko tokko immoo baay'ee dhedheeraadha. Kanaaf yuunitii yeroo isteedii pilaanii kana siniif baafnu maal gooneerraa yuunitiisa baay'ee bal'aa ta'e tokkoo fi yuunitiisa baay'ee gabaabaa ta'e tokko walitti siniif finnaa jechuudha. Inni kan biraan immoo maaltu jira? Liinkid tooppikii warri ta'an jiru. Liinkidii warri ta'an jechuudha. Fakkeenyaatiif inni tokko waa'ee staatistiksii odeessaa jira, inni tokkos immoo waa'ee staatistiksii odeessaa jira. Kanaafiyyuu lamaan isaanii walitti fiddanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Sana liinkidii goonee sinii baafna jechuudha. Nutis immoo gaafa iskeejuulii isaa sinii baafna jechuudha. Kanaafiyyuu torbee tokko keessatti yuunitii 4 dubbisuun ni danda'ama siniin jechuu barbaadan salphaadhumatti jechuudha. Inni kan biraanii guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii 5 dubbisaaf fayyadamuu qabdu. Yoo xiqqaate guyyaa tokkotti sa'aatii 5 dubbisuu qabdu jechuudha. Barnoota qormaata intiraansii irratti dhufan kanaa jechuudha. Malee barnoota warra intiraansii irratti hin dhufnes sa'aatii tokkootiif yoo dubbiftanii walii galatti fiddanii guyyaa tokko sa'aatii 5 jettuu miti jechuudha. Sa'aatii 5 guyyaa tokkotti kan isin fayyadamtan eenyu qofaafidha? Barnoota intiraansii irratti dhufu qofaadha jechuudha. Inni kan biraanii qubee akkaadaamiin torbeedhaatiin sagantaa qo'annaa isiniif ni baasa. Torbeedhaatiin nuti sagantaa qo'annaa isiniif ni baafna jechuudha. Inni kan biraan immoo dhuma torbee irratti qormaata shaakalaa kan isiniif kennu ta'a. Yuunitiiwwan dubbiftan sana irratti dhuma irratti jechuudha. Dhuma torbanii irratti qormaata isin ni qorraa jechuudha. Hammam hubattanitti isa jedhu gargar baasuudhaaf jechuudha. Isinis immoo hammam hubanneera isa jedhu ittiin of madaaltu jechuudha. Asirratti mee fakkeenyaatti isinitti agarsiisu. Iskeejuulii yookaan immoo sagantaa qo'annaa torbee jalqaba irratti isiniif baafne isinitti agarsiise jechuudha. Amma torbee jalqabaa irratti maatisii baayoloojii fi afaan Ingiliziitii kan isin dubbiftan jechuudha. Qo'annaadhaaf kan isinitti fayyadamtanii maandeey yookaan wixata irraa kaastanii hamma sanbata xiqqaa waaree duraattidha. Isa kana qo'annaadhaaf itti fayyadamtu jechuudha. Sana booda Saaterdee yookaan immoo sanbata xiqqaa sa'aatii boodaa fi galgala qormaataaf itti fayyadamna jechuudha. Amma gaa torbee jalqabaa irratti saabjektiiwwan isin dubbiftanii maatisii baayoloojii fi Ingiliffadha. Maatisii keessaatii maatisii grade 12 unit 1 sequence and seriesdha kan isin dubbiftanii tokko. Inni kan biraan immoo maatisii grade 9 further on setis kan jedhu unit 1 new curriculum irra kan jiru, unit 3 old curriculum irra kan jiru jechuudha. Akkasuma immoo baayoloojii kutaa 12ffaa unit 1 application of biology kan jedhu, akkasuma immoo baayoloojii grade 11 unit 1 biology and technology kan jedhu ni dubbistu jechuudha. Afaan Ingilizii keessatti immoo relative pronoun topic jedhu ni dubbistu jechuudha. Iddoo kanatti topikiin biraa hafee tokko jira. Isa Telegram irratti kan isin beeksisu ta'a jechuudha. Sana booda isa kana maandee yookaan immoo wixata irraa kaastanii hamma gaafa sanbata xiqqaa waaree duraatti yoo dubbiftanii sanbata xiqqaa waaree boodaa fi galgala immoo qormaata ni qoramtu jechuudha. Egaa isteedii pilaaniin keenya bifa kanaatiin itti oofaa jechuudha. Torbee torbaniidhaatiin egaa nuti sagantaa kana isinii baafna gaafa sanbata xiqqaa guyyaa fi galgala immoo qormaata isin qorraa jechuudha. Inni kan biraanii isteedii pilaanii yookaan immoo karoora qo'annaa kanaan akkamitti dubbifnaa isa jedhuuf jalqaba irratti objektiivii boqonnaa sanaa ni ilaaltu. Yookaan immoo kaayyoon boqonnaa sanaa maalidha isa jedhu jechuudha. Maaliif qormaanni intiraansiis ta'ee qormaanni shaakalaa nuti torban sana isiniif kenninu objektiivii boqonnaa sana irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo dubbiftanii akka objektiivii boqonnaa sanaattidha jechuudha kan isin dubbiftan. Wantoota understand gochuu qabdan understand gochuu qabdu jechuudha boqonnaa sana keessatti jechuudha. Inni kan biraanii barattoonni ciccimoo jalqaba irratti kitaaba otoo dubbistanii gaariidha. Oddoo isin rakkise immoo viidiyoo keenya ni ilaaltu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo liinkid tooppikii ta'u isa kutaa oliirraati yoo jalqabdan gaarii isiniif ta'a. Barattoonni ciccimoon jechuudha. Sana booda isa kutaa gara gadiitti dabartu jechuudha. Inni kun maal isin fayyada? Yeroo keessan isiniif qusata. Inni kan biraanii barattoonni gidduu galeessaa immoo jechuudha. Jalqaba viidiyoo erga ilaaltanii booda gara kitaaba dubbisuutti deebitu jechuudha.
barattoonni jiddu galeessaa yookaan immoo suutee taatan immoo jechuudha. Jalqaba irratti maal gootu viidiyoon ilaaltu sana booda immoo gara kitaaba dubbisuutti dabartu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo tooppikiin siniif kenname sun yookaan immoo yuunitiiwwan siniif kennaman suni liinkid tooppikii yoo ta'an yookaan immoo tooppikiiwwan walitti hidhatoo yoo ta'anii jalqaba irratti maal gootu kutaa isa gad aanu irraatii eegaltu sana booda immoo gara kutaa isa itti aanutti dabartu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'een probability kutaa 11 jira kutaa 9 jira jechuudha. Barattoota ciccimoo yoo taatan eessarraa kaatu kutaa 11 irraa kaatanii dubbiftu. Barattoota giddu galeessaa yoo taatan immoo kutaa 9 irraa kaatanii dubbistu jechuudha. Inni kun maaliif isin fayyada? Barattoota giddu galeessaa yoo taatanii jalqaba irratti wantoota beezikii ta'an hubachuun isinirra jiraata waan ta'eedha jechuudha. Barattoota ciccimoo yoo taatan immoo wantoota beezikii ta'an sana waan beektanidhaatii fi isa haayer kilaasii irraati yoo kaatanii yeroo keessan isiniif qusataa jechuudha. Inni kan biraan yeroo viidiyoo keenya fayyadamtanitti viidiyoon keenya dheeraadha waan ta'eedhaatii fi ispiidii viidiyoo keessanii dabaluun dirqamaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1.5 times irra kaa'uu dandeessu, 2 times irra kaa'uu dandeessu yookaan immoo 1.75 irra yookaan 1.25 irra keessanii dhaggeeffachuu danda'uun isinirra jiraata jechuudha. Saffisa yookaan immoo ispiidii viidiyoo sanaa dabaltanii jechuudha. Maaliif yeroon keessan akka isiniif qusatamuudhaatiif jechuudha. Miseensonni qubee akkaadaam piriimiyeemii maal arganna yoo jettanii tokkoffaa viidiyoo guutuu kutaa 9 irraa kaasanii kutaa 12ffaatti ni argattu. Asirratti kutaa 11 kutaa 12 xumurreeti jirra. Kutaa 9 kutaa 10 immoo akkaataa iskeejuulii isinii baafnu sanaatti hojjechaa kan deemnu ta'a jechuudha. Inni kan biraan qormaata shaakalaa torbeedhaatiin kan isiniif kennu ta'a. Inni kan biraan immoo qormaata moodela si'a 3 yookaan immoo si'a 4 ni qoramtu. Akkaataa barbaachisummaa isaarratti jechuudha. Yoo xiqqaate si'a 3 yoo baay'ate immoo si'a 4 jechuudha qormaata moodela. Inni kan biraan qubee akkaadaamii maaltu adda taasisaa isa jedhudha. Tokkoffaa barsiisota keenyadha. Barsiisonni qubee akkaadaamii irratti isin barsiisan hundi isaanii barsiisota manneen barnootaa ifa boruu fi barsiisota manneen barnootaa ispeeshaal iskooliiti. Ni yaadattu yoo ta'e qormaata bara 2017 irratti barattoonni qabxii gurguddaa fidan barattoota manneen barnootaa ispeeshaal iskoolii fi barattoota manneen barnootaa ifa boruuti. Isa kanaaf immoo sababni madda tokkoffaa cimina barattootaati. Lammaffaa immoo cimina barsiisota isaaniiti. Maaliif barsiisaan isaanii sirriitti isaan barsiisa taanaan sababitti barataan dhaqee qormaata hin hojjenneef hin jiraatu jechuudha. Kanaafiyyuu isininis kan isin barsiisaa madda barsiisota ciccimoodha. Isinis immoo sababitti isin qormaata sirriitti hin hojjenneef hin jiraatu jechuudha. Kanaafiyyuu gaddoo kanatti viidiyoo keenya guutummaa guutuutti kan hojjete isaanidha. Inni kan biraan qormaata shaakalaa torbeedhaatiin isiniif kennullee kan baasu isaanidha. Inni kan biraan qormaata moodelaa si'a 3 yookaan 4 isiniif kennullee kan baasu barsiisota manneen barnootaa ifa boruu fi ispeeshaal iskooliitii jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun adda nu taasisa. Inni kan biraan gosa barnootaa hunda qopheessu keenyadha. Egaa isaan kun lamaan qubee akkaadaamii adda taasisu jechuudha. Egaa isteedii pilaanii keenya bifa kanaatiin kan itti fufnu ta'a jechuudha. Egaa barattoonni kutaa 12ffaa bara barnoota 2018tti qormaata biyyoolessaa qoramtanii haga hammaatti qubee akkaadaam piriimiyeemii irratti hin galmoofne galmaa'uudhaatiin miseensa ta'an isiniin jedha. Ammas galmeen itti fufee waan jiruudhaatiif galmaa'uu ni dandeessu isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa bara qo'annaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.